Rakkoolee dhukkubbii dugdas tahee ciccitiinsa rifeensaa bobokka'iinsa daa'imaa fi guddaa dhiiraa fi dubartii akkasuma immoo dhukkubbii lafee qaama keenya keessaa akka fakkeenyatti dugdaa ceekuu fi akkasuma immoo tuyyuu jilbaa tahuu danda'a ciqilee guutumaan guututti qaama keenya keessaa dhukkubbii qaama keenya keessa dhagamu dhukkubbii mataas tahee bowwoo akkasuma bowwoolee sababa adda addaa hirriba dhabuu fi rakkoolee hedduu akkaataa faayidaa isaa yookiin akkamitti akka fayyadamnu beeknee taananii bu'aa hedduu kan irraa argachuu dandeenyu osoo faayidaa isaatii fi karaa isaa hin beekne yoo fayyadamne miidhaa hedduu kan nurraan gahuu danda'u kana gaafii koomantii keessanii irra caalaa namoota hedduu waliin golaalee qabadde kan isinii dhufe assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu ashama harka fuune oromoo koo guutuu jirra jirtu siniin jedhamantiif kutaan osoo waliin qoodiin haasaa isinii dheeressin of golcha akkuma asitti argitan kana rakkoolee rifeensas tahee dugdaa namoonni hedduu gaafii adda addaa na gaafataa jiran daa'ima waggaa lamas tahee akkasuma nama guddaafis hedduu kan barbaachisaa ta'e asitti kan argitan shunfaadha. Shunfaa kana yeroo hedduu irraa hojjadhee akkasuma dubbadheellee jira. Akkuma amma asitti argaa jirtan kanatti shunfaa dhiyeeffannee shunfaa keessaa biyyee guurree akkasuma immoo barbaadnu bilbilaan saffaayaa yookiin dhimbiibbaa ta'uu danda'a gingilchaa xiqqaa irratti dhiquu dandeenya haala salphaa ta'een akka biyyee yookiin ammoo awwaarrii akkasuma ammoo tuyyuu wantoonni adda addaa irraa nu qulqullaa'an jechuu barbaade achi booda ammoo tuyyuu namoonni rifeensaaf barbaadan wanta dibata daqiiqaa 30 daqiiqaa akkasuma sa'a 2 ofiin dibattan akka fakkeenyatti namoonni biyya jirtan haala salphaa taheen shunfaa kana ibiddarra keettanii maankaa tokko ibiddarra danfistanii yoo inni akkuma talbaa jeeliin isa jalaa bahe dhadhaa biyya keenya keessa waan jiruuf dhadhaa walitti maytanii daa'imman teessan dibdanii galgala ganama sirraa dhiquu dandeettan. Walumaa galatti guddaanis akkuma biyya jirtanitti rifeensa keessan dhiqatan dura osoo dibattanii keessattuu jechuudha hinnaan walitti maytanii yoo dibattan hedduu rifeensa kan dheeressuu fi caccabas tahee boboqqa'iinsa kan irraa balleessu hidda isaa hedduu kan nu jabeessu baay'ee kan nu qulqulleessu forforis tahee wantoota adda addaa akkuma asitti argitan kana akka jeeliitti kan furdatuu fi talbaan dhiifama of kolcha shunfaan akkuma talbaa kan jeelii bahuu yookiin kun haala amma argitanii wal fudhatu namoonni akkasuma immoo dhukkubbii dugdaas tahee dhukkubbii lafee nyaata isin jibbisiisu gara gogiinsaa fi rakkoolee adda addaa mar'imaan keessan keessas tahee qaama garaa keessan keessaa qabdanii fi akkasuma immoo tuyyuu hedduu jechuudha kaalsiyeemis tahee akkasuma immoo tuyyuu qaamotii keessan keessa viitaaminoonni hedduu hir'atan shunfaan gahee guddaa kan qabuu fi akkaataa fayyadamaa fi tajaajila isaa beekuun nurratti barbaachisaadha. Akkaataan fayyadamaa har'a dhukkubbii dugdaas tahee akkasuma dhukkubbii garaa keessaa bobba'insaa fi rakkoolee raamoo fosfaatii yookiin ammoo tuyyuu namoonni raamoo garaa keessaa qaban karaa kamiin akka fayyadaman kan qabadhee dhufe. Akkuma asitti argitanitti shunfaa qulqulleessinee maankaa tokko burcuqqoo xiqqoo wayiitii godhannee bishaan itti qin'ee akka amma burcuqqoo kana keessatti argitanitti waliin dhoynee ganama garaa qullatti akka ol kaaneen dhoynu. Akkaataan dhugiinsa isaa karaa kamiinuyyuu tahee shunfaa ji'a keessatti guyyaa 14 yookiin 15 caalaa dhuguu hin qabnu. Achi booda kan addaan kunnuu fi kan addaan dhaabnu yeroo hedduu waan kana irra deebi'ee dubbadhee jira. Ammas itti aansuun jechuudha kan isin godhuu qabdan namoonni barbaadan har'a yoo fayyadamtan bor jidduu ooltanii guyyaa itti aanu fayyadamuu ni dandeettan. Haala kanaan ammoo tuyyuu ji'a tokko walitti dhaabdanii fayyadamtan isiniif galee jedhee yaada. Akkaataa fayyadama isaa har'a yoo fayyadamne boru yoo addaan kan kunnu taate guyyaa itti aanu yoo fayyadamne akkasitti guyyaa 15 qofa ji'a keessa waan ta'uuf ji'a tokko fayyadamuu dandeenya. Namoonni lakkii waluma dhaabee torbaan lama nyaadhee guyyaa 15 keessa dhiisa yookiin 14 keessa dhiisa jettan walitti dhaabdanii fayyadamtanii guyyaa 14 keessa dhiisuu dandeettan. Shunfaan borcii fixuufis tahee akkasuma qaama namaa warroota furdina humnaa olii qaban irraa hir'isuuf gahee guddaa shoora guddaa kan taphatudha. Akkaataan fayyadama isaa shunfaan warroota qaamni isaanii baay'ee furdaa tahanii fi akkuma amma isinii hime kanatti qorichooma fayyadamitti garaa qullaa fayyadamuudhaan nyaata ciree yookiin ammoo tuyyuu faxara keessan haala salphaa taheen nyaata bareedaa filatamaa ta'e filattanii yoo nyaattan booda sanii laaqana keessan nyaata galgalaa nyaatu yoo dhiistanii haala kanaan galgalas itti deebitanii shunfaa maankaa tokko bishaan burcuqqoo wajjin bishaan burcuqqoo ho'aa wajjin dandeettanii fudhattan karaa salphaa taheen qal'achuu fi akkasuma kiiloo baay'ee bu'uu ni dandeettan. Irra caalaa kalee fi garaa kan isinirraa fixuudha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa akkamiin fayyadamuu dandeenya razaan namoonni nu qal'aadha. Fayyaaf duudaaf akkasuma rifeensaa fi qaama keenya keessaa hadiinni adda addaa akkasuma immoo kaalsiyeemonni hir'atee jira. Mee akkamiin haa fayyadamnu warroonni jettanii gaafii isinitti tahe karama kanaan fayyadamtan. Guyyaan isin fayyadamtan guyyaa 15 qofa yookiin torbaan tokko fayyadamtanii addaan kuttanii ji'a tokko itti deebitan. Akkaataa fayyadama isaa karaa 2-3 qabadhee isinii dhufe. Namoonni hunda isiniin danda'amne bishaaniin haala amma argitan kanaan bishaan qofa wajjin
akkanatti erga itti gootanii jettanii erga daqiiqaa muraasa daqiiqaa 5 hanga 6 teessiftanii ol afaan keessanii naqattanii dhugudan. Namoonni kana hin dandeenye namootuyyuu jira maankaa tokko afaanii ol naqattanii bishaaniin dhuguu dandeettan. Immoo namoonni isinii danda'ame alanshitanii illee nyaachuu dandeettan. Garuu akka dhuunfaa kiyyaatti akkasitti waan hin dandeenyeef jecha karaa kana irra filadhe karaa kana isiniif illee filadhe haala kanaan gogaa isaa maankaa tokko afaanitti ol naqattanii bishaan itti gad dhuguu dandeettan jechuudha. Karaa kanaan walitti dhaabdanii namoonni qal'aa ta'atan wanni isin beekuu qabdan ganama garaa qullatti erga fudhattanii jettanii nyaata keessan sadiinuu sirriitti nyaachuu fi akkasuma nyaatota qaama keenya bareechisan hedduu hojjedhee jira. Akka fakkeenyaatti harcee hayisaa kan biyya Arabaa keessa isa shufaana jedhamu jiru sanii fi biyyoota kam keessaa jiran warroonni biyya keenya jirtan ammootuyyuu haayisaan mana keessan jira garbuun walitti mixxinii yookiin ammootu makaa walitti makaa midhaan yeroo hedduu an hojjedhu walitti maytanii guyyatti al sadii isa san fayyadamuu qabdan yeroo shunfaa kana fayyadamtan akka qaamni keessan borciin isinirraa dhumatee kaleen qaamni taa'aa fi akkasuma ammootuyyuu qaamni gara biraa kan silaa fiizikaalaa fi qaama bareedaa akka qabaattan isiniif ta'u jechuu barbaade. Karaa daa'immaniif akkamitti fayyadamna warri jettan keessattuu dubartiin dugdi isaanii deettee dhukkubu garuu daa'ima harma waan hoosiftuuf shunfaan kun daa'imatti illee ni deema. Kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa dubartiin dugdi isin dhukkubus ta'e akkasuma mataan isin bowwaafatu rifeensi isinirraa ciccituu fi lafeen jilbaa isin dhukkubu isa kana fayyadama hedduu bu'aa hedduu kan qabuu fi shunfaan ofii kiyyaa kan bu'aa hedduu irraa argadhe isiniin jedha nyaatas isinii banaa hirribas isinii fida kana jennaan har'a nyaatanii harrooma isinitti fakkaatin torbaan tokko booda kan 15 kana nyaatantu ji'a 6 isin barbaachisa isinii fayyada isiniin jedha. Karaan itti aanu mootuyyuu warri sirritti na hoqqisaa naqadhisaa sodaattanii jettan akkuma sitti argitan simsima yookiin saliiqaa fi shunfadha kan dhiyeeffadhe jechuudha. Aanan burcuqqoo tokko wajjin aanan burcuqqoo tokkotti saliiqa maankaa tokkoo fi akkasuma mootuyyuu shunfaa maankaa tokko goone garaa qullatti ganama dhuyna jechuudha. Akkasuma galgalaa fi ganama guyyatti yeroo 2 dhugna isas kan dhuynu guyyaa 15 akkana walitti dhaabnee dhuyna. Garuu wanni isin beekuu qabdan dhiirotaafis ta'ee dubartootaaf bu'aa hedduu kan qabu. Abbaan manaa tokko haadha manaa isaa gaa'ela keessatti hedduu gammachiisuu fi akkasuma mootuyyuu maal isiniin jechuu danda'a jireenya keessan keessatti wantoota hedduutu nama mudata. Akkuma aduun dhiitee bariituun ilmi namaa rakkoolee adda addaatiin jijjiiramaa deema. Gaafa abbaan manaa namaa jijjiirame maaliif jijjiiramaa nama biraa waan biraa jechuu osoo hin tahiin rakkoolee inni jijjiirameef yookiin ammootuyyuu dhiphina inni qabuu fi yaada inni qabu hubanne wantoota nu barbaachisan mana keenya keessatti kunuunsa abbaa manaa keenya godhuu ni dandeenya. Shunfaa daa'inee maankaa tokko fuunee akkuma argitanitti aananitti kuruu dandeenya. Akkasumatti jiraa isaa shunfaa jechuudha. Daa'ima wajjin daa'imaa fi shunfaa walii korree abbaa manaa keenya yoo obaasnee jenne yeroo muraasaan booda uumaa ofiitti kan deebi'uu fi akkasuma warroonni dhiironni uumamaan laafiinsa qabanis akka jajjabeessan isaan gargaara. Karaan sadaffaan shunfaa ittiin fayyadamnu keessattuu dubartiin teennatan ulfaa taatanii kan dugdi hedduu isin dhukkubu dubartii ulfaatiif illee tahee kan deetti akkasuma namoota fayya qabeessaafis akkuma bareedina kan barbaadan fakkeenyaaf shamarran keenya yeroo hadhaa adoo umriin isaanii xiqqaa tahan kan baay'ee umriin isaanii guddaa fakkaatan karaan isaan itti fayyadaman timira firii keessaa baasanii shunfaa bakka firii timiraa sanitti naqanii timira guyyatti ganamaa fi galgala yeroo 3 firii 3 fudhachuun akkasuma mootuyyuu buna aananii tahee akkasuma shaayii aananii dhuguudhaan kunuunsa qaama ofiitii godhuun hedduu bareedaadha. Haala kanaan fayyadamtan taananiin dugdi kan isin dhiisuu fi haala kanaan timira ganama firii 3 timira firii 3 fi akkasuma shunfaa akka keessan naqnee qopheeffanne kana qodaa tokkotti walitti guurannee haala amma argitan kana erga itti naqnee qopheeffannee jenne ganama aanan wajjin aanan oo'isnee abbaa manaa keenyas firii 3 timiraa fi aanan yoo obaasnee bu'aa hedduu kan argannuu fi akkasuma immoo gaa'ela keenya keessatti gammachuu hedduudha. Akkuma isa fayyadu sillee fayyada. Shamarran hedduun fayyadamanii arganii jiranii warri abbaa manaa irraa fagoo jiran kan duraa jireenyi isaanii jiraachuu qaamni isaanii of dagate abbaa manaa isaanii akka yaadatanii fi dafanii itti galan gargaaraa jira. Kanaaf waan kana qofa osoo hin tahiin waan hedduu qabadhee kan isinii dhufuu fi isin ammoo waan kana beeytan irraa fayyadamuun akkasuma waliif dabarsuu wal fayyaduun isin irratti habaru isinin jedha. Qoricha har'a isinii qabadhee dhufe kan qabatamaan wantoota hedduu itti fayyadamee ofii kiyyaa argee fi akkasuma hiriyoota kiyyaa qoodee hiriyoonni kiyya bu'aa hedduu irraa argatanii akkaataa fayyadama isaa rifeensa akkamitti akka fayyadamnu guyyaa biraa qabadhee isiniif dhufuu danda'a. Garuu har'a qaama keenya keessatti dhiiraafis tahee dubartii hedduu bu'aa hedduu kan qabuu fi dhukkubbii duudaa qofa osoo hin tahiin dhukkubbii lafeelee qaama keenya keessaa fi akkamaan gara ganyaanuu rifeensa dheeressuu fi qaama keenya bareechisuuf
hormoonii keenya haaromsuuf gahee guddaa qaba. Dhiiraafis ta'ee dubartiif hedduu baay'ee barbaachisaadha. Shamarran keenyas abbaa manaa keessanii baatanii haamachuu dhiistanii mana keessan keessatti haala kanaan kunuunsa gahaa gootanii fi fayyaduu dandeettanii. Dhiironni keenyallee kiniinii farmaasii irraa bitachuurra karaa kanaan of waldhaanaa isiniin jedha. Horaa bulaa turtiin turtii gaarii nagahatti laayik gochuun dagatina.